Ashama akkam jirtu maatiin kiyya marti keessan sinin jecha viidiyoo kiyya like gochuudhaan eegala warri maatiin haa ta'a jabaadhunaan jettan galatoomaa sinin jedha. Egaa Ermeellaa fi Abireeshiyeeni buttaajira galanii jiru jechuudha. Maatii ishee barsiifachuuf fudhattee dhadheetoo jirti jechuudha jaarsa isheedha. Amma jechuudha viidiyoo mee waraabanii ol kaayanii jechuudha na suuta jedhanii edda wanticha ragaanii booddee kan isaan gadi edda milkaanii booddeedha kan isaan gadi nuu gallakkisanii jechuudha na nuti amma ayyaanni kaleessa galgalama namoonni tokko keenya har'amiti ayyaanni jechuu dandeenya dubbicha akkasumatti ispoortii nurratti hojjechaa jirti meejar xibba nurratti taphachaa jirti. Eelaa Ruutaa fi Abiraamiyyuu jechuudha akkas taanaan edda waraqaa walii kennanii turaniiru. Sababni isaayyuu guyyaa meeqa edda Ruutaanii waraqaa fudhatte edda viidiyoon gallakkifame duradha kan turedha jechuudha. Isaan iyyuu turaniiru viidiyoo kaaniitu maal godhuu gadi gallakkisu jechuudha. Wayinii nurratti beeluma xibbee taphatanii eeshi haa ta'uyyuu malee jechuudha. Ermeellaan akkashiin dubbatteetti jechuudha. Nama tokkoyyuu na baafammaan booddee jechuudha. Abiraam akkasii Ruutaan akkasiin jennu viidiyoo bicharraa dubbanna jechuudha gaama. Na keenyayyuu akkatti isaan koomentiidhaan jajjabeessan Ermeellaan sin ajaa'iba koomentii tokko ba'ee jechuudha asirratti sin kaa'e jechuudha. Na ajaa'iba barreessaafii jiru jechuudha. Akkatti namatti toltii, akkatti nama gammachiistii, cinqatii keessaa baastee, dhiphina keessaa baasteedhaan jechuudha jajjabeessaa jiruun jechuudha. Na nutis kana booddee jechuudha imbaana abaarsa nama keessaa nama nuti nama nabaarra ijoolleen abbaa gadaana nama nabaartu na isa kanadha. Ani kana dura situ balleessee situ addaan baasee situ yuuyisinaan jedhamee wanta baay'eetu ta'aa tureeyyuu garuummoo ishee dhinani keessaa ba'eeyyuu amma immoo baay'ina dabbaree tureeyyuu yeroo duraa sana na dabbaree amma na gammachiisee natti toleetu jira. Wanti hundumtuyyuu nama jateera qaqqabachuufis dhudhungachuufis hojjettullee qim jechaa jechuudha. Na akkaataa isheen itti uffattee dhufte sun ajaa'iba jechuudha kaleessa jechuudha. Na viidiyoo sana irratti jechuudha nuyi duratti gabaa dhaquudhaaf uffatuutti uffattee jechuudha akka dubara baadiyyaatti na uffata kee sirreeffadhu jenneen jechuudha yeroo darbinna isa kana uffata ishee sirreeffachuudhaan kan ka'e gurdii fi kanatti raffattee kajjattee dhufte jechuudha. Tokko waan godhamu qabu mulu isaan beekte dhugaan sina jedhu wanta dhiirri barbaadu wanta namni barbaadu waan hunduma isaayyuu beekte jechuudha. Na sun immoo jechuudha kachafaan hin kachafame dhugaan sina hin jedhame Abiraam dhugaa kunoo jira miti amma wanti natti fakkaatu isa dhugaan sina hin jedhanna wanti jammoo yoon dubbadhe immoo sin dallantu kaa'ee hin dallantu dallanuu keessanii manna dhenanina. Sana booda hin dhufe jechuudha. Na Abiraamii giddumaan gadi ba'ee hin beeku mana keessa ciisaa jennaan hundumaaniyyuu anatu galaa jedheeni kanaafiyyuu ani immoo asitti hafee asitti dabarsuun barbaada. Rakkoo maaltu jira jedheeni waan tokko si gaafachuu barbaada jennaan maalidha jennaan biyya gallaa baadiyyaan si geessaa si bashannansiisaa. Baadiyyaa gaafan si geessu immoo bakkeen ciisinchaa soolaan tiraasiin jira. Rakkoon qabu anumatti dhiisee jetteen jechuudha. Na ta'uun qabu akkasii ani ijoollee biraa maafan hafee abeel fa'ii biraa maafan hafee amma immoo akkamittiin an deema maal jedhama jennaan isaanis argachuu ni dandeessa gaashees argachuu ni dandeessa jetteen ashi bakka jedheetuma waan laalamuus matti toluus dhiisuus barbaadeetu toleedheen jechuudha. Tole gaafa inni jedhuuni ani na dabbara garuu kaameraamaanii faana walii galtee taa'inaan eeyyeen hin deema jetteeni. Sana booda gaa'ii abeel fa'ii akkasumallee siggee fa'ii stillachi jiru yoo sabsabbi jennee deemnee ta'e gaariidha. Garuu immoo akka ogeetti akka caanaan taaneenna rakkoon qabu namoonni ni jiru. Anis immoo waan hundumayyuu dursee deemee waan sirrachuu qabu ela dhageeffadha dursee deemee waan sirrachuu qabu sirreessaa jettee jechuudha. Duradha jechuudha isheen achi jirti jechuudha wanti ta'aa ture hundumtuu duradha. Kanaaf isin jedhame viidiyoo har'a gallakkisan ilaala viidiyoo yenna malee nuti kan ture kan turbaan kanaa waliiti jechuudha wanti hundumti isaa kan isaan fidaa jiranina. Sana booda maaltu kan isaan barbaadanii maaltu bitameen deemama minamna gaafa isheen inni jedhuun isheen immoo maalidha rakkoon qabu minamna jechaanii turtee abashaa kamiseedhani jechuudha. Na
Habashaa qamisii egaa yeroo baay'ee waan akkasitti natti fakkaata akka akkuma iddoo kamiitti illee gayu keessatti akka raageetti jechuudha. Kitifuu jira maaltu jira jettee jechuudha. Ammas ta'e fuutee biyya galfattee jechuudha. Dubbiin dura badee kana booddee dubartiin tokko ittiin akka biraamitti hin sittu. Ittiin sittu ittiyyuun sissitu malee ruuttaamee garaa ishee argataniitu dhugaan siniin jedhe gara laafummaa ishee argataniitu dubartoonni jechuudha itti taphachaa turan. Amma isheen kun maal gootanitti fakkaate moonyessite dabtaruma isa kan bira deemtee akkatti mucaa akkatti falatti baatee laafisteetuma tambooshillaa gootee jechuudha harka ishee keessa galfachuu dandeessa. Isheen kan harka ishee keessa galfatte turteetti malee amma miti jechuudha. Isa kanadha akkanatti dhantaanaanii waanuma ruutaa afaan haraaramayyuu hin fakkaatu jechuudha. Ishii yoo duuteen alatti Abrahaamin hin gallakkistu jireenyi koo Abrahaam faanadha. Jiruun koo Abrahaam faanadha. Boqonnaan koo itteetti waan ta'eef jechuudha. Isa kanadha garuu ruutaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiista akka nama tokkotti jechuudha. Isa kana kan biraa immoo seedoo keenya jechuudha. Jaalala roosaatiin qabame akka inni bara kiinaa dhugee hospitaala jirudha jechuudha. Kan isaan dubbachaa turan eenyudha Beezaa jedhamtu sun jechuudha. Ani waan isaan beeku hin jettu namatti hin toltu intalli sun jechuudha. Haa ta'u malee gaa'ii xiqqoo adda beekee booddee itti dubbachaa ture maal taasitti si fiduu danda'ee baay'inarraa maal jechaa turenna. Dubartiidha jettee ishiidha jettee kanatti bara kiinaa dhugduu maalidha jennaanii sin barbaachisu waan barbaade yoo dhugee ishiidhaaf asiidiyyuu na dhugaa jechaa ture jechuudha. Ishiin immoo gadi baateetu waan biraayyuu waan fudhate qaba jettee jechuudha. Waan bira maal fudhate hin jiraatu hin du'a jettee jechuudha. Si ajjeesoo jenna baarsaadha sidhamuu kan gaaraa kan mallatteesse meeqomi maa du'a faarsitiin jedhame maa waka badime achi booda ishiin sun hin dhufte jechuudha. Dhufteetu seedoon jaalala keetii maal ta'aa jira miidhamaa jira seedoon hin jaalattu maalidha jennaan seedoodhaan nan jaaladha sumayyaa jettee jechuudha. Roosaanis sumayyaan mee ispoortii irratti taphachaa jirti dheengadda akka nama bootti viidiyoo waraabdee jechuudha. Innas irratti sheemii qabattee jechuudha. Akkamitti ishiin sirratti taphachaa jira si'ii miti kan yaadde sababni isaayyuu jireenyi seedoo waan wal qabatuuf jireenyi seedoo waan iddoo tokkotti sabsab jedhuufi akka tasafaan hin jiraanneef ishiin tooftessaa jirti malee dhaayii si'iif yaaddee yookiin immoo yerummaa keessaniif yaaddee miti jechuudha. Kana maal ishiin gowwoomtisa dhugaan siniin jedhame gowwoomsitee kan gowwoomsitaa jirti si waamte caala ammas immoo gana seedoon siif hin ta'u. Seedoon maalidha? Seedoon jalqaba kan oliif gadi deemaa ture dhimma biraan qabu. Dhimma ishii dhimma sumayyaa ture. Sumayyaa barbaachuudhaan ijoollee barbaaduudhaan Yaman jecha Gondor eessa jecha kan ture jechuudha. Sanadha malee amma maal barbaacha oliif gadi deema. Akkuma nama kamimmoo yeroo tokko namni tokko in deemaa in baa waa sirreeffatee deebi'ee gara mana isaatiitti gala jechuudha. Ishiin sodaa keessa kee keesse malee yaaddoo yookiin immoo gara biraatti rumtaa atimee baay'ee bareedduudha atimee simboo qabeetti dhasa ishiin jette sana muluun isaayyuu sobaadha. Akkamitti akka isheen gammaddee yeroo darbe viidiyoo waraabde argiteetta. Isa kanadha amma siinii seedoonis dubartii sanarraa yoo gargar bahe guutumaan guututti gargar bahuu qaba dhugaan siin jedhe. Waggaa amma kana darakkiste waggaa tokko muluu jechuudha. Fedhii isaan qabdu ishiin sobdeetu niikaa baattee teessi malee jechuudha. Yoona ishiin iyyuu kan biraayyuu qopheeffachuu dandeessa jechuudha. Niikaa ishee ofirraa eegiiti jechuudha. Waa'ee ijoollee jechuudha. Ijoolleen kee boru sii galu amma beekanitti. Kanaaf iyyuu ati ishii kanadhaan fuudhii atis immoo roosaan immoo itti heerumii bakka namni baay'een itti heerumi siin jechaa jira. Innaa kun mucaan sababii keettidhaanii kana dhugee jira jechuudha. Ishiinis immoo conqolaatee turte jechuudha. Kurtee turte jechuudha. Akkami waan isaa garuu achitti dhaabbachaa ture jechuudha. Viidiyoo achitti dhaabanii jechuudha. Kaameraamaaniin ol qabuudha ta'uu waan ta'e isaan beeknu jechuudha. Lachan sanii amma hospitaala galuu jechuudha. Maalidha ree? Akka dhaabbattetti lafaan dhuftetti taanaan iyyuu addiyyuu mataan iyyuu affeera intala ishiisan. Maaltu kana fide jalqaba irratti namni waa'ee gaa'elaa haasa'u jechuudha. Kaameraa irratti meen haasa'u keessaa naasa'eetti keessaa waan hundumayyuu xumureetti
amma fakkeenyaaf Sumayyaa maal goota akkam goota jettee jechuudha akkasumas illee masaanuun barbaadu jetteettina isa kana walii galaatii jalqaba xumuraatii akkana fidadha seedoo anati nama guddaadhaati yerootti qoricha dhudhumitti isa dhugaansiin jedhena qobaatti waamte qalbiidhaan yaadaan itti himte Sumayyaa akkasiin godha ijoollee koo akkasiin godhatte toora qabachiiste jireenya kee jiraachuudha malee saati kanatti saati qoricha dhuganii miti unkaan qoricha dhuganii miti fayyaa yoo soo qabaataniyyuu jireenyi baay'ee ulfaata waan baay'eetu jira jechuudha akkuma namatti dhufuu danda'a gaafa qoricha dhuganii maal qoricha sinoo baase nuti mee jechuudha nama foonidha kana hundumayyuu kaffaluu nu barbaachisu inni aarsaa nu kaffalee waaqayyo mee aarsaa kaffalee qabna hin qabnu kanaaf iyyuu nuti qoricha dhugneedhaaf immoo namni sun gara keenya dhufuu dhiisuu danda'a jechuudha jaalalumaan malee wanti hundumtiyyuu akkasitti miti jechuudha seedoo keenya siyaa fayyisin jenna isa kanadha Oromoo koo eebbifamaa siniin jedha egaa maatiin haa ta'u keessan immoo ittuma naafuu faasiniin jechuun jaaladha.